Ashamaa harka fuudhee hordoftoonni chaanaalii koo marti keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa qaqqabu jecha guyyaa har'aa jechuudha waan adda ta'e waan ajaa'ibaa isinii qabadhee wanta barnoota guddaa nuuf dabarsu gara YouTube chaanaalii kootti dhufe akkasumas isinis immoo warroonni YouTube chaanaalii koo haaraa taatan hundumti keessanuu subscribe gootan malee biraan darbinaa isiniin jala jechuudha. Namti keessanuu subscribe godha. Egaa jireenya keenya keessatti jechuudha nuti wantoota baay'eetu jalqaba irratti wantoonni baay'een isaanii jechuudha namoonni yaada namaatiin yommuu deemanii fi yaada mataa ofiitiin yommuu deemanii ani nan danda'a fi hin danda'u kan jedhamu ilaala jechuudha. Kanaaf namni tokko jalqaba irratti waan tokko hojjechuudhaaf yookaan immoo waan tokko kalaquudhaaf diriimii uummata. Diriimiin isaa sun maal ta'e karoora isaa saniin maal gochuutti deemaa jechuudha bal'isuutti deema yookaan immoo hojjechuutti deema jechuudha. Nutis mee har'a immoo viidiyoo barnoota guddaa nuuf dabarsu barnoota hedduu waa hedduu irraa barachuu dandeenyu gara kanatti qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Viidiyoo kanarraa waa hedduu baranna anuma waliin turtii gaarii dabarsaati keessaniin booda immoo kan waliin turtii dabarsinu ta'a. Galatoomaa waliin turtii gaarii isiniin jedha. Akkasuma asirraa maaltu hojjetamu yookaan immoo xaawulaa kanarraa diriimii maaltu akka bahu kan waliin ilaallu ta'a turtii gaarii.
Egaa deebi'ee dhufuu dandeetira jechuudha. Akkuma ammaan dura argaa turtanitti jechuudha kaayii. Egaa asirraa maaltu raawwatame yookaan immoo maaltu hojjetame kan jedhu akkuma argitanitti namni tokko jalqabatti waa tokko hojjechuudhaaf diriimii uumachuu qaba. Karoora isaa akkamitti akka hojjetu maalummaa isaa beekuu qaba jechuudha. Egaa mana jireenyaa xaawulaa kanarraa maal gochuu danda'anii jiru? Mana jireenyaa xaawulaa kanarraa baasuu danda'anii jechuudha. Kanaaf aniif isinis immoo maalidha? Wanta tokko keessatti karoora yoo qabaanne yookaan immoo diriimii keenya irratti jechuudha xiyyeeffannoo guddaa yoo qabaanne bakka yaadne san gahuudhaaf abjuu mataa keenya yookaan immoo ilaalcha mataa keenya qofaan yommuu deemnetti maalidha bakka yaadne san ni geenya jechuudha. Kanaaf wanti hin danda'amne tokkoyyuu hin jiru waan kam keessatti jechuudha. Kanaaf hundumti isaatu maalidha diriimii isaa hojjetee egaa hojjeteen boodatti immoo maalidha karoora saniif kaayyoo isaati akkasuma istaandaardii isaa eegetoo hojjechuu isaarraa barbaachisa jechuudha. Akka ulaagaalee akka amma isaaba mannitti raawwatame xumuramee kanaatti jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanarraa barnoota guddaa akka hubattan abdii isinirraa qaba. Warroonni yaanaalii kanaaf haaraa taatan hundumti keessanuu sabaskiraab gochuudhaan maatii chaanaalii kanaa taasiniin jedha. Turtii gaarii galatooma.